Adara abbaa gare adara citi baasin maal citi. Isa booddee irratti akka dhumeen irratti cufu. Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u dhaggeeffattootaa fi hordoftootni Egeree Miidiyaa bakka adda addaa teessanii sagantaa kana kan hordofaa jirtanii akkuma beekamu egaa Egeree Miidiyaa sagantaa adda addaa koomedii adda addaa faarfannoota adda addaa sagantoota adda addaa ammas immoo sagantaa haaraa adda addaa tokko illee itti dabalaa jirra. Isaan keessaa gaarra keessummoota baay'ee isin beektanii hojii isaanii isaan beektu garuu har'a fuula isaanii wajjiniin dhimmoota gaggabaaboo tokko irratti dhimma hojii isaanii irratti haasofna. Isaanis immoo eenyudha yoo jettanii na gaafatanii koomedii afran jedhamu Egeree Miidiyaa irratti darbu achumaan illee biyya keessaa immoo televezyiinii irratti kan darbu ijoollotni achi keessaa hojjetan eenyuuf akka isaan ta'anii eenyutu daayireekteriidha eenyutu immoo aartii adda addaa hojjeta kan jedhu isaaniin isiniif qabadhee dhiyaadhe isaanirraa waan tokko waliin maree goona amma kallattiimaan gara isaaniitti isin dabarsa garee afran baga gara Egeree Miidiyaa nagaadhaan dhuftan. Yooyyaa atillee abbaa Egeree nu kabajjee akkasitti akka uummataa wajjin immoo waan hojjechaa jirru kana bifa akkasiitiin akka uummataa wajjin wal quunnamnuu fi sagantaa akkasii nu qopheessuu keetiif baay'ee galatoomii siin jenna. Ani maqaan koo Abdiin jedhama, Abdii Kinfuun jedhama. Diraamaa afran kan Egeree irratti darbaa jiru kana irratti barreessaaf daayireekteradha. Waan baay'ee haasa'uuf ganaa baay'ee waan naasa'u natti fakkaatu ture. Okay. Atis carraa kana nu laattee gara Egeree Miidiyaatti nuuf hiruu keetii fi baay'ee si galateeffanna. Kallattiiwwan ani maqaan koo Pheeneel Tsaggaan jedhama. Afran siitkoomii keessatti gaheen ani taphadhu yookiin namicha ani bakka bu'ee taphadhu suni Profeesar yookiin Gidaadaa jedhama. Gabaatti sagana gaasinachi. Abdiidhaa fi Profeesar guddaa galatooma. Abdiin nama lama gaa Abdiin inni tokko Abdii isa daayireekteriidha, Abdiin inni tokko Abdii isa aakteriidha. Abdiin aakteriin amma sanduuqa jira ta'ee hin jiru ta'ee hin beeku. Kan biraanis immoo aakterootni sanduuqa hojjetan baay'eetu jiru. Ammaaf warra kanadha. Abdiin inni tokko hin deeme moo jira? Simbira jira? Jira. Yaa innillee etuu nagaa nu gaafate gaariidha. Sagaleen achi jira waan ta'eefi. Eeyyee kottu nagaa gaafadhu galaasa galoo. Akkasumatti gaafadhu sagaleen keen gala waan ta'eefi. Akkam nagaadhaa. Galchaa. Of beeksisi. Akkam fayyadamti. Ani maqaan koo Abdii Bultiin jedhama. Maqaan siitkoomii irraa immoo Galaasaan jedhama. Hojiin koo konkolaachisaadha. Isatti illee bina. Hojiin koo diraamarraa immoo faddaalaadha. Asiif achi bubbutatee bulaadha. Komishinii walitti fidee gidduudha argata. Baay'ee gaarii. Yaa guddaa isin galateeffadha dhugaa hojii baay'ee hojii hedduu hojjechaa jirtu. Hojii isin hojjettanii hojii cal jedhee dhumatu hin ta'in hojii sadarkaasaa eeggatee kwaalitii mataasaa danda'e qabudha. Keessumaatii sadarkaa viidiyoo fi aawudiyoon biyya keenya keessa jiru rakkisaa ta'e keessatti isin garuu hojii sadarkaasaa eeggate hojjettanii kan isin dhiyeessaa jirtanii. Kanaaf guddaa isin galateeffadhaani baay'ee barumsa guddaadha kan isin uummataaf dabarsaa jirtanii. Egaa uummata biratti ammaa akka inni kun hubatamuuf egaa hin beeknu egaa nama uummata keenya biratti beekamaa jira amma inni aartii kuni aartiin salphaa miti aarsaa baay'ee nama gaafata.
Egaa kallattiimaan gara dhimma keenyaatti yoo darbine abdiin namni hin beekne arfan duuba kan jiru isa kamidha? Warrumti naannoo kana jiran iyyuu badaas hin beeknu naan jechuu barbaadu. Xinnoo nan gurraachaa fakkaatatti mul'adhu. Uummatni immoo egaa badaa nan argu karaa dugda duubaanii barreessuudhaan waan kana orgaanaayiz gochuudhaan booddeedhaan kan garee afran kana kan deeggaru anadha. Egaa na baraa ani Abdiin jedhama barreessaaf daayirektera siitkoomii afranidha. Baay'een gammada dhugaa dubbachuudhaa fi kiruu akkasii qabaachuu kootti kiruu baay'ee wal jaallannudha. Hundi isaaniiyyuu jaalaladha dhugaa dubbachuudhaa fi waan tokkoon amma ammaatti jaalalaan wajjin hojjechaa jirra. Kiruun baay'ee keessatti ofii koollee of guddisaa jirudha. Egaa uummatnis immoo gara fuulduraatti hojii garaagaraatiin illee gara fuulduraatti hin dhufna. Ammaaf garuu karaa siitkoomii afraniini gama barreessuudhaaf daayirektii gochuudhaani Abdiin inni daayirekteerrana Abdiin inni taatoon immoo jira. Akkasii jechuudha. Wanti guddaan egaa kan irratti illee kan itti dabaluu barbaadu daayirekterummaan salphaa miti, barreessuun salphaa miti. Yaada kana hundumaa walitti fidanii akka inni hojiirra oolu gochuu waan guddaadha. Kanaaf Abdii hojii amma kana cimina qabu hojjettee uummata kanatti akka dhiyaatuuf sababa ta'uu keetiif dhugaa ani akka dhuunfaattis haa ta'u akka garee miidiyaattis galateeffachuun barbaada. Yeroo hundumaa yeroon koomedii kana ilaaluun baay'ee na dhiba. Qoosaa miti, qoosaa fakkaata garuu qoosaa miti. Wantoota baay'ee nama barsiisudha. Kanaaf galatoomni sin jedha. Kanaaf hordoftootni fi dhaggeeffattoonni garee miidiyaa Abdiin dugda duuba diraamaa yookaan immoo koomedii afran jiru isa kanadha. Kanaaf warrootni dugda duuba koomedii adda addaa jiran, hojii adda addaa jiran baay'eetu jiru jechaadha. Kanaaf isaanis tokko tokkoon achi as baafnee akka isaan mul'atan goona jechuudha. Warra akka Abdii fa'aa baay'eetu jira jechuudha. Dugda duuba hojii babbareedaa ta'anii. Profeesar isinoo mee waa'ee keessan xinnoo ishee nu ibsaame. Egaa akkuma beektu jireenyi keenya isuma argamudha. Egaa karaa dhuunfaa kootii barnoota xumuree ikoonomiksiin aanan xumuree egaa hojii barbaadamaa jirra. Dhugaa dubbachuudhaaf ganamumarraa kaasee ani hawwiin koo guddaan hobbiin koo artistii ta'uu ture yookiin hojii diraamaa hojjechuu, hojii baacoo garaagaraa hojjechuu akkasumas wantoota aartii hojiin wal laallatanii muuziqaa fa'aa kanarra ture fedhiin koo. Garuu haa ta'u iyyuu malee amaleeffannaa tokko jira biyya kana keessa yoo agarte hojiin aartii nama nyaachisu, hojiin aartii mana namatti hin ijaaru, hojiin aartii bishaan iyyuu nama nu baasu jedhanii garuu kanatti yaaduu qabdu biddeen sana nyaachuu, mana sana ijaarrachuu maal jechuu caalaa mul'ata ofii jiraachuu wanta guddaadha. Mul'ata kee dalagdee jiraachuun iyyuu gammachuun guddaan isa kana. Namni mul'ata ofii jiraatu yeroo hundumaa gammadaadha. Isa kanadha. Namni hundumti iyyuu kan inni ilaaluu qabu. Fakkeenyaaf amma maatiin dhugaa dubbachuudhaaf ikoonomiksii barachuun fedha koon turre, fedha mataa koon turre. Garuu beektagaa wanta akkatti maatiin barattee nama guddaa ta'a akkatti naataatuun barbaada isa kan akkatti gootuun barbaada kanaaf jecha immoo gosoota barnootaa akkasii barachuu barbaada isin jedha malee namni gara aartii kanatti gara hojii aartii kanatti si bobbaasu badaa hin jiru. Isa kanaadhaa fi hojii aartii barnoota ikoonomiksii baradhe malee baay'ee fedhan qaba durumaayyuu amma moogaa kun waaqayyo fedha koo wajjin walitti na fide egaa kun hojii aartii kana hojjechaa jirra uummanni immoo laalee waan nuun jedhu gaan beeknu.
Yaa dhugaa dubbachuuf wantoota baay'eetti buute yeroo baay'ee egaa rakkinni kun egaa rakkina nama tokko duwwaatiin ta'e akkuma biyyaatti rakkina jirudha. Namni waan barachuu barbaadu illee biyya inni itti barachuu hin dandeenyedha biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana egaa waanuma beekamaadha kuni. Yookaan mootummaatu sira madaa dhattee yuunivarsiitii tokko keessa galtee yoo ati saayikooloojii yoo filattee isaan immoo dhaqanii hiistirii keessa si kaa'u wantoota akkasiitu mul'ata gaagaa. I hope gara fuulduraatti biyyi keenya wanta akka kanaallee fooyyessaa adeema jedhee mana abdadha. Biyya guddatan keessatti kun hin jiru baay'ee biyya guddatan keessatti namni wanta fedha isaatiiti kan inni baratu. Yoo asii fedhaan barsiisaa ta'uu barbaadde fedhaan barsiisaa taata biyya kanaatti akka taatuun gaareejii si godhu garuu dirqamaan barsiisaa ta'e isin jedhani. Abbaa kootu lafa qonnaa qaba. Kanaafi qonnaa baradheetanii qonna abbaa kootii geggeessafaa jedhanii mana barumsa qonnaafaa baratu biyya kana amantanis amanuu baattanis. Akka kana jechuudha fedhiidhaan nama hundumtu biyya keenyaa garuu namni otoo inni injiinera ta'uu barbaadu agirikaalcharii fa'itti ramadu waan egaa yeroo hin jiru akkas ture egaa amma geeddartaniitti ta'uu danda'a. Kanaafi ikoonomiksii barachuun kee gaariidha garuu si gargaara garuma kanaatti illee yeroo dhimma aartii kana keessatti illee uma si gargaara barumsi lafa inni ittiin gargaarre hin jiru garuu aartii kanatti jabaadhu sin jechuun barbaada egaa. Guddaa an baay'ee natti tola. I hope warri nu dhaggeeffatanis hundumti isaanii akka hojii gareen afran hojjechaa jiran kanatti gammadanii abdiima guddaa qabna. Sadarkaa isaa kan eeggatedha. Dhugaa dubbachuu baate koomedii ala sana jiran keessaati kan sadarkaa isaa eeggatee akka sadarkaa koomedii Oromootti hojjetamaa jiran keessaati isa tokkodha kuni. Kanaaf namootni kana durallee hin beekne yoo jiraatanii afran yoo jettanii search gootanii egeree miidiyaa irratti argattu. Kana durallee yuutuubii kan biraa irrattis darbaa tureera. Yeroo dhiyoo asitti garuu egeree miidiyaa irratti kan inni darbaa jiru. Achuma biyya keessaallee televezyiinii irratti darbaa jira amma torbeedha. Kanallee beektanii mana adda. So amma gaa abdii ati akka daayirektarii tokkotti yeroo wanta kana barreessuun jira, daayirekti gochuun jira, namoota kan organaayizii gochuun jira, bakka itti hojjetan adda addaa sirreessuun jira. Chaalenjiin jira kana keessatti maal fakkaata haalli biyya keessa? Baay'ee chaalenjii guddaa kan ture ka ammas kan ta'ee jiru lookeeshiniidha. Lookeeshinii bakkeetti hojjettu Finfinnee keessatti hojjenna egaa Finfinnee keessa gaafan siin jedhu Addis Ababaadhuma isa jedhan jechuudha. Finfinneedhuma naannoo Madaanaaleen Phaawulos yookaan Gullallee bakka jedhamutti hojjenna. Bakka kanaa egaa akkuma beekamu egaa namni keenya badaa mana hin qabnu bakki itti hojjettu akkas kireeffanneedha kan hojjennu. Sun lookeeshiniidhaan wal qabatee in ulfaata egaa bakka sana bakka mana guddaan mana ga'u kireeffattee keessatti shaakalaa keessatti waraabaa gaafa hojjettu in ulfaata. Sanaan ala immoo produactioniis immoo productionii guutuu waan akka kaameeraa, laayitii, saawundii wanta kana hundumaa bifa kiraayiidhaanidha kan hojjetamu. Gaa kun rakkoo gama faayinaanshaaliidhaan rakkoo guddaa jirudha. Sanaan ala immoo ogummaadhumaan immoo ogeessonni garaa garaa carraan irratti hirmaachuu illee baay'ee xiqqoodha. Maaliif gaafa ogeessa garaa garaa ogeessa gara kiruutti fiddu ogeessi suni kaffaltii mataa isaa barbaada. Yoo barreessaa fidde, yoo daayirektara fidde, yoo production managerii fidde, yoo executive producer fidde, yoo wantoota jechuun location managerii yoo fidde wanta diraamaa hojjechuun egaa kiruu barbaada, kiruu garaa garaa barbaada. Kiruun kun hundumtiyyuu yoo walitti dhufedha hojii bareedaa kan ta'uu danda'u. Nuti hamma humna keenyaatti kiruu qabnuuni hojii bareedaa hojjechuu yaalaa jirra. Sanaanis nuuf milkaa'aa jira jennee yaadna. Egaa nama hundumaa bukkee akkuma beektu chaalenjiin hojii irratti hin jiraata. Hojiin chaalenjii dhabe jiru. Keessumaa immoo hojiin baay'ee qulqullina qabuuf hojiin baay'ee bareedaa ta'e chaalenjiitu itti baay'atu yeroo baay'ee.
keessattummaa aartiin Oromoo kun baay'ee chaalenjii qaba baay'ee chaalenjii qaba yeroo siin jedhu faayinaanshaali akkuma beektu baay'ee rakkoo guddaatu jira biyya keessa aartii Oromoo irratti akka ilaaltu hundumtuu asiifachi bu'ee maal jedhee hojii mataa isaarraa argatu ittiin jireenya mataa isaatii gaggeeffatu irraa qoodeedha kan inni gara hojii kanaatti fidu. Egaa gaafa gara aartii dhufu garuu chaalenjoota sana ati akka carraatti itti fayyadamuu danda'u qabda. Maaliif yeroo hundumaa nama aartii jechuun nama kalaqa danda'u jechuudha. Chaalenjii ma dhufe sanallee kalaqa mataa keetiitiin jala ba'uu danda'u qabda. Akkasumallee chaalenjoota sanallee itti fayyadamtee chaalenjii akka inni hin taane gochuu danda'u qabda. Malee hojiin chaalenjii dhabee jira jedhee yaada akkuma biyyaatti tun taane sadarkaa addunyaatti iyyuu chaalenjiin itti baay'ata. Warroomti akka Marvel faayyuu warrootni akka Netflix, Bollywood, Hollywood chaalenjoota mataa isaanii qaqqabu jedhee yaada. Aktoroonnis ta'ee akkasuma production garuu biyya keenya keessatti chaalenjiin egaa chaalenjii qabaa jechuu caalaa chaalenjii sana akkamitti keessa darbaatu akkamitti chaalenjii sana jala hulluuqaa jirtu tutee gaarii natti fakkaata gaafichi maaliif baay'ee chaalenjii baay'ee akkuma tagartu namni kitaaba barreessu tokko chaalenjii guddaa qaba akkasumas illee karaa diraamaa namni diraamaa hojjetu baay'ee chaalenjii guddaa qaba karaa maalee kan jedhee si ibsu hin beeku gaa chaalenjii karaa ni dhabee hin jiru wanti inni hojjetu hundumaa faana miila isaatii gaafa fuudhullee chaalenjii qaba amma sadarkaa kanaattidha. Kanaaf chaalenjii qaba garuu chaalenjii kanaaf jilbeenfachuu mini chaalenjii kanaaf gadi jechuu mini chaalenjiin kun barri gaaf tokkoon jijjiirama aartichis biyyicha jijjiiruu danda'a kanaaf aartichatti amantee chaalenjii jiru kana fudhattee chaalenjii sana kalaqaan jala dabarte gaaf tokko moo'icha argamuu danda'a isa kanaaf utuu gadi hin jedhin utuu harka hin laatin hojiin aartii kun cimee eenyuyyuu hojjechuu qaba isa jedhudha yaadni koo malee chaalenjiin chaalenjiin beekamaadha. Chaalenjiin kan biraa immoo dhugaa dubbachuudhaaf kanaan dura gama kiruu keessaa namoonni chaalenjiidhuma kana baachuu dadhabanii chaalenjii amma jiru kana baachuu dadhabanii kiruu kana keessaa kan ba'an jiru. Akkasumas immoo ammallee gara fuulduraatti kan isin beeksisnu taatoon keenya tokkollee bifa geeddarree taatoo biraatiin dhufaa jirra. Warri kun egaa chaalenjii ulfaatoo nuqunnamaa jiran keessaa warra gurguddaadha. Kana keessa darbuudhaaf immoo dhugaa dubbachuudhaaf namootni baay'ee nu cina dhaabbachaa jiran keessaa tokko atillee baay'ee nu cina dhaabbachaa jirta. Utuu ati hojii kana keessa hin jirtu ta'e hojiin kun probabilitiin itti fufuusaa baay'ee dhiphaadha. Kanaaf illee baay'ee galatoomfamuu qabda dhugaa dubbachuudhaaf nuuf qofallee utuu hin ta'in kiruudhuma hojii aartii hojjetu kiruu koomeedii hojjetan diraamaa garaagaraa hojjetan faayinaanshaali amma dandeessu gama mataa keetiin akka itti deeggaraa jirtu baay'ee nama ajaa'iba maaliifi namni gaafa akkasitti ilaalu baay'ee isaa yuutuubii kanarraa qarshii dhumti guddaa waan argamutti fakkaata nu garuu beekna personaalii nuti utuu qarshiin guddaa irraa argama ta'e nuti yuutuubii mataa keenyaa banannee yuutuubii mataa keenyaa irratti hojjechuu dandeenya garuu qarshiin irraa akka irraan argamne beenna ati kan itti hojjechaa jirtu just aartiidhuma kana deeggaru ijoollee aartii kana keessatti qooda fudhachaa jiran kana jajjabeessuu waan jedhu intentionii akkasiitiinidha kan itti hojii kana hojjechaa jirtu atillee gama kanaan chaalenjii gama kanaan jiru nurraa hir'isteetta akkasumas immoo gaa televezyiinii irratti yeroo darbu immoo akkasuma ispoonsoroonni tokko immoo jijjiiru sun immoo gara fuulduraatti wanta gama faayinaanshaaliidhaan chaalenjii nu qunnamaa jiru kana kan hir'isu ta'a. Garuu gaa akkuma sila jechaa turre qormaati immoo ittuma fufa qormaatota kana garuu gara furmaataatti jijjiirree aartii keenya hin guddisnaa ummati keenya garuu nu cinaa dhaabatu yuutuubii egeree sheerii godhu sabskraayibii godhu laayikii godhu keessumaa karaa feesbuukii yeroo ilaaltanitti gammaddanii jettan sheerii godhaa
rakkoo tokkoon qabu sheerii isa jettutti hidhattanii buutu feesbuukii irra geessu namoonni ni ilaalu itti bashannanu gaafa bal'inaan illee ilaalamu nuufillee bor hojii kana caalu qabannee isiniif dhiyaannaa jechuudha. Waan biraan qabu hojii kana caalu hojii fooyya'aa hojii isinitti gammaddan isinii dhiyeessinaa jechuudha. Egaa keessumaa biyya keessa teessee aartii hojjechuun hedduu ulfaata. Gama baay'eedhaan ilaaluu dandeessa gaa kana. Gama faayinaansaalii amma biyya keessatti haaluma biyyi keessa jirtu irraa kaatee yeroo ilaaltu salphaadhumatti illee ispoonsara garaagaraa argattee gara hojiitti galuudhaaf ni ulfaata. Sanaan alammoo kiruudhuma kana ijaaruudhaaf illee badaa taatota barbaadde illee argachuudhaaf baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf taatota sitti tolu. Taatota siif ta'an bakka sanatti fiit kan godhan argachuun baay'ee ulfaata. Garuu hojii kana hojii afraniin gaafa jalqabnu taatota kana argachuudhaaf oodishinii geggeessinee oodishiniidhaanidha kan filanne. Sana booddees immoo gara waraabbiitti erga galleellee chaalenjii hedduutu ture. Garuu gaa chaalenjiin kun chaalenjii qormaataa akkuma hundumarra jirudha malee qofaatti nu filatee chaalenjii nu quunname miti. Sanammoo dhugaa dubbachuudhaaf isa darbeerra chaalenjii yeroo darban irra turanirra innammaa bifa jijjiirrachaa deema malee chaalenjiin itti fufa. Garuu chaalenjiin kanaan dura ture ulfaataa ture. Itti fufamoo ittiin fufuu ture kanaan dura wanti nu quunnamaa ture. Amma garuu karaa yuutuubiis galiin argamu jira. Amma ispoonsoroonni tokko tokkos dhufaa jiru. Haalli amma jiru dhugaa dubbachuudhaaf gaariidha. Haalli piroodakshinii keenyaallee kana caalaa gara fuulduraatti fooyyessaa deemna. Ammallee namoonni hedduun gama piroodakshiiniitiin wantoota jiran baay'ee dinqisiifatu. Kwaalitii piroodakshinii keenyaa sadarkaa siitkoomitti wanti nuun hojjechaa jirru baay'ee gaarii akka ta'e akkasumas illee istoorii nuun qabannee dhufnu ergaa nu dabarsuuf deemnu dandeettiin taatota keenyaallee hedduu namoonni hedduun kan nuuf dinqisiifatanidha. Sun egaa carraa nuuf ta'eera jechuudha. Chaalenjoonni nu quunnamaa turan sana gara carraatti jijjiiraa deemaa jirra. Wantoonni nu quunnaman ulfaatoo ta'an illee malee garuu nuti wanta sana dandamannee kan deemaa jirru. Garuu gaa keessumaa immoo wantin baay'ee chaalenjiidha jedhee irratti dubbachuu barbaadu keessaa tokko hojjechuudhaaf chaalenjiin jira. Hojjettee kaatee garuu hojjettee erga fixxee sadarkaa miidiyaatti illee dabarsuu erga eegaltee booda hojiin kee sun hojii bareedaa hojjettee hojii dinqisiifannaa argatu hojjettee kaatee in ilaalamu ta'ee jennaan amma kanatti isiin inni irra jireessa mooraalii keessi buusu sanadha jechuudha. Inni irra chaalenjii nutti ta'aa jiru hojii kee sana uummanni ilaaluu qaba, uummata bira ga'uu qaba. Keessumaa sadarkaa yuutuubii irratti uummanni seeraan ilaaluu qaba jechuudha. Sanadha amma chaalenjiin guddaa jiru keessaa tokko. Isa hojjennu irra caalaa jennee erga finne hojii gaarii erga uummataaf dhiyeessine kaane chaalenjoonni jiranii sadarkaa namoonni piroomootera ta'anii namoonni dhageettii qabanii hojii qulqullina qabu kana ilaalanii utuu hin ta'ini jechuun bifa mataa isaaniitiin walitti siqeenyaan maal waan ta'eef amma kan jiru wantoonni akkas akkasii sun utuu fooyya'anii hundumtuu hojii qulqullina qabu kamina jedheetu irratti hundumtiyyuu wal deeggara ta'e chaalenjiin inni guddaan jennu erga hojjennee uummataaf dhiyeessinedha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kan jiru. Sun immoo amma jabinni keenya kanaan dura ture hojicha itti fufsiisuudha. Jabinni keenya kana booda ammoo piroomoteroonni piroomoot godhanis dhiisanis nuti hojii kana sadarkaa humna keenyaan beeksisuutti fufne hojii gaarii hojii uummata hundumtiyyuu itti bashannanu hin goona jennee abdii qabna. Dhugaa keetti guddaa galatoomi. Chaalenjii guddaadha. Salphaa fakkaata yeroo achi bahu salphaa fakkaata. Garuu wanti isin keessa dabartan hundumtuu naa hubatama. Kanaaf jajjabeeffamuu qabdu. Isin nuyi kana wanta guddaa goone miti garuu
at least isinii wajjin hin jirra jechuudhumaaf uummata jechuudhumaafidha kan amma hin danda'an karaa koo karaa Egeree Miidiyaa ijoollee aartii keessa jiran jajjabeessuuf yaalii godhu. Isinis immoo jabaadhaa isinii maal jechuun barbaada. Chaalenjiin jiru uma jiraata. Garuu amma kanayyuu namoota amma kana walii wajjin walitti fidanii aktaroota kana wajjin taatota kana wajjiniin hojjechuun salphaa miti. Kana hundumaa keessatti egaa jabina keessaniinidha. Kanaaf guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa dhaggeeffattoota keenya chaalenjiin biyya keenyaa baay'eedha. Kunoo intarneetiin rakkiseetiin natti fakkaata amma onlaayiniin jiranii. Kanaaf wanti guddaan egaa wanti haasa'uu barbaanne bal'inaan yeroo biraa ammas deebinee haasa'uu dandeenya. Garuu hojiin afran kaamedii isaanii Egeree Miidiyaa irratti dhiyeessanii fi televezyiinii irratti dhiyeessan hojii sadarkaa isaa eeggate waan ta'eef amma danda'ametti hojii isaanii ilaaluudhaan sheerii gochuufiidhaan akka uummata biraan geessanii ijoollee kanallee bakka isaan jiranitti akka jajjabeessitan isinumaan jechuun barbaada. Kanaaf carraa kanaanis illee garee afran guddaa galatoomaa jabaadhaa. Gara fuulduraatti illee hojii kana caccaalu baay'eedhaan akka isin achi as dhuftan abdii guddaan qaba. Guddaa galatoomaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.